Boosi hin fuutu. Nin fuudha. Fuudhi kaatuma. Maal baantasa? Miila kee ol fuudhi karaarra keessee namni akkamitti dabra. Miila baantaasa. Dabri abbaa Iliyaas. Maaliin baana seete? Miila si duraa fuudhee mi abbaa Iliyaas. Dabri kaasa? Waan akkana niin fuudha jettee itti mirkaante tanaan baraahuu jeeti bar siin fuusisa. Dirqama abbaa Iliyaas aannan adiidha je'eesii himuun qaba. Aannanii fi tana maaltu olii yaase gaa? Bakka dubra keessan ni fuutaa kanaan jetteen see. Dubra kiyya seete. Goosh tabi silaa isiin tam laallatte. Sittin guddisu kaa xiqquma san tabooda. Mee kottu kaa wal barraa eenyu siin jaansa? Jaafar naan jaan. Jaafar kiyya. Haateessuma dhaltee gartee. Jaafar eenyuuti? Jaafar abdiiti. Goosh obboleeyyanoo qabdaa? Eenin qaba. Dhiira meeq? Dhiirti anuma qofaa taan hundi dubartiidha. Alhamdulillah. Ka gowwaa akka keetii kana haatee laman godhin. Gowwaa? Narraa cite jaama. Akkamti kan na laalatte was? Abbaa Iliyaas. Aboo akkam akka na laalatte Abbaa Iliyaas. Abbaa Iliyaas akkam jetti si laalladde boqoroo guddoo kana na dhoofu. Eesiin dho sirra oola. Abbaan Iliyaas maraata siin jaammo moo maraatuuf deema siin jaan ka karaarra deemee intala tiyyani fuutaa namaan jiru ka isaa durrii akka ta'e tanaaf akkam kan na laalatte. Abbaa Iliyaas balleessa kaa bakka Abbaa Iliyaas oowwan jirus ni beeytaa misa beekaan jennee bara. Oowwi si jaraatu biyya baddaan nayitu intala tiyyaa farsituudha. Abbaa Iliyaas dhaabboo kaan jarjarini ulee guddoo tana.